Humna arrabaa. Arrabni kan keenya lafee hin qabu garuu lafee cabsa. Fakkeenyaaf seenaa saayintistii beekamaa addunyaa kanaan isiniif qooda. Ampoolii fi jenereetara har'a nuti itti fayyadamnu kana beekan uume Toomaas Alva Edison jedhama. Hayyuun kun ijoollummaa isaatti rakkina sammuu harkifataa autism qaba ture. Guyyaa tokko durataan mana barumsaa xaalayaa barreessee haadha keetti kenni jedhee itti kenne. Barreessuu fi dubbisuu kan hin dandeenye Edison ergicha haadha isaa biraan ga'e. Haati isaas xaalayicha dubbistee teessee garmalee gadduudhaan boossu arge. Edisonis dhufee haadha koo maaliif boossa? Xaalayichi maal jedhaa jedhee gaafate. Haati isaa deebistee mucaa kee sammuun isaa baay'ee guddaa waan ta'eef mana barumsaa kanatti barachuun itti xiqqaata. Kanaaf ofii keef manatti qo'achiisii jedha jettee itti himte. Toomaasis waan jedhame kanatti baay'ee gammade. Haadha isaatiin barachaa qaamanis sammuudhaanis guddachaa dhufe. Sana booda Edison argannoowwan gurguddoo addunyaa kana jijjiiran 15 addunyaa kanaaf gumaache. Teekinooloojiiwwan 1993 ta'anis fooyyessee beekamtii guddaa argateera. Argannoowwanii fi teekinooloojiiwwan isaa kana yuutuubii itti aanu irratti waanan dhiyeessuuf akka hordoftan gamanumaan isinitti hima. Waggaa dheeraa booddee gara mana itti guddatee dhaqee waraqaa garaagaraa utuma ilaalu waggaa dheeraa dura xaalayaa haadha isaatiif barreeffame sana argate. Gaafa dubbisu akka haati isaa jette utuu hin taane faallaa isaati. Mucaan kee sammuun isaa harkifataa waan ta'eef lamuu akka mana barumsaa keenyatti hin ergine kan jedhu ture. Yeroo sana haati isaa ati beekaadha jettee beekaa akka isa goote, ati guddaadha jettee guddaa akka isa goote hubatee yaadannoo isaa irratti galmeeffate. Toomaas Alva Edison nama sammuu harkifataa ta'ee dhalatee tattaafannaa haadha isaatiin garuu beekaa guddaa addunyaa jedhame jedhee barreesse. Obboloota koo namichi kun gaafa dhalatu fayyaa isaa dhabee dhalate, biyyaan jibbame. Kun baratee nama hin ta'u jedhamee ari'ame. Jechi isaan jedhame manatti isa deebisee namaa gadi isa godhee akka inni uumamu isa iyyuu jibbuuf ture. Garuu kan nama dhibu arrabuma maaddii barumsa isaa irraa ariisise kichuutti kute isa hambisuuf hima hadhaa itti darbatetu deebisee ati beekaadha, ati guddaadha jedhee abdii isaa laliisiisee eenyummaa isaa keessa itti agarsiise. Humna addunyaa jijjiire kana keessa ka'e. Maqaan isaa seenaa keessatti akka dinqiitti haasa'amu kan taasises arrabuma kana. Nuti har'a arraba keenyaan beekaa biyyaaf ta'u baay'ee isaa cabsinee haamilee isaa hunkuteessinee haala isaa har'a ilaallee ati nama hin taatu, siif hin darbu, ati namaaf namaa gadi jennee manatti deebisaa jirra moo hir'ina isaa itti himaa jabina inni qabuuf immoo ati cimaadha, ati nama guddaadha, sanyii guddaa taata, ati beekaa addunyaa kanaati, jabaadhu, haamileen kee hin bu'in, si bukkee jirra jennee abdii isaa boriitti agarsiisaa jirraa? Tokkoon keenya of haa gaafannu. Oolmaa fi bultii keenya, haasaa fi dubbii keenya adda haa baafannu. Yeroo baay'ee jechoonni arraba baay'ee keenya irraa yaa'an ani gatiin qabu, ani abdiin qabu, ani nama gadiidha, ani nama akkasumaanidha,
ani baduufan jedha, ani dhukkubsataadha, ani nan du'a, ani abdiin qabu jennee yeroo baay'ee ofitti odeessina ta'a. Yaa obboleessa koo, arrabni humna guddaa qaba. Dhaabbitti ajjeesus, abdii namaa lalisiisee du'a kaasus ni danda'a. Lafee hin qabu, garuu lafee ribuu hin kuteessa. Kanaaf hundumni keenya dubbii arraba keenya irraa ba'u hunduma keenya akka miidhuu fi akka gaddisiisu osoo hin taane akka jajjabeessuu fi akka itti fayyadamu taasisuudhaan gahee hunda keenyaa haa ta'uun isiniin jedha.